Murtii guutoon Abdii Raggaasaa dubbatu ni qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhimmi murtii guutootii fi dhimmi Abdii Raggaasaadha waan wal hin laallannedha. Waan wal hin laallannee walitti illee hin fidina. Murtii guutoon sheeka miti, aktiivistii miti, inni tiiktookara. Abdii Raggaasaa nama amma gara amantaa Islaamaatti dhufeedha. Eega sana nama daa'iiti. Nama balliquu anni walau aayaa jedhamnaan nama itti dalagaa jiru isuma bichaadha argine. Nama aayaata tokko kan nabiin alayhi salaatu wasalaam namtiisa kun akkam jedhan seetan saabticha osoo zuriin hin geenye islaamee osoo zuriin hin geenye achumaan shahida jedheen maal jedheeni amila qaliila wa ujriya kathiira akkana jeen nabiin alayhi salaatu wasalaam. Abdii Raggaasaa obboleessi isaa Addisuu Raggaasaatis ijoolleen kun ijoollee qaqqaxaleedha. Garuu murtii guutoon maaliif dhufe ijoollee kanarraa haasawee? Murtii guutoon akka tiiktookaraa tokkotti amala tiiktookaraa hojjechuudhaaf waa takka maaliif aaltan? Maa aaltan? Murtii guutoo isin haalinaa. Ishii tokko murtii guutoon haalamuu qabu. Maaliif sababni isaadha? Inni sheeka miti, aalima miti, tiiktookara bichaadha. Waan biraan qabu. Muree murteessuu waan danda'u tokko illee hin jiru. Kanaafuu inni irra laalamuu hin qabu. Dhimma dhuunfaa qabaachuu danda'a waan ta'eef. Ishii Abdii Raggaasaa ilma namaati. Ni dogoggora. Abdii Raggaasaa dogoggora qaburraa irraa deebi'eera. Kullu banii aadama khaxaa'uun wa khayrul khaxaa'iin at-tawwaabuun. Cufti ilma namaatu ni dogoggora. Abdii Raggaasaa hin dogoggorree wali jechaa jirtanusi. Akkamittiin dogoggorranni? Ni dogoggora ilma namaati waan ta'eef. Ni dogoggora. Har'as ni dogoggora, boris ni dogoggora. Dogoggorree dabarseera. Fuulduratti dogoggoruuf ta'a. Li'aannahu ilma namaati. Nabiin alayhi salaatu wassalaam yeroon inni irraanfadhee jedhe na yaadachiisaadha. Ansaa kamaa tansa'uun. Izaa nasiitu fadhakkiruuni. Akkuma isin irraanfattuun irraanfadhaa, ogguun irraanfadhee jedhe na yaadachiisaa. Ija nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu ilmi namaa kamiyyuu ni irraanfata, ni dogoggora. Wakhayrul khaxaa'iin at-tawwaabuun. Namni dabali isaa argee immoo irraa deebi'u immoo irra caalaa namaati. Kanaafuu Abdii Raggaasaatiin galatoomii ulfaadhuu jennaan. Murtii guutootiin immoo maaltummaa amantaa Islaamaa irraa baasuudhaan si ga'e kan jedhu. Kuni abbaan gaafa if dhahe if hin hambisuu. Abbaan gaafa if dhahe if hin hambisu. Garuu handhaamsa tokkoon qaba murtii guutoodhaaf. Murtii guutoo ati ilma Islaamaati. Ilma Islaamaa keessaa ilma Harargeeti. Harargeen immoo bakka madda oomishtoota caalimaa, oomishtoota aaqilaati. Gowwaa namaan ta'in, aaqila namaa ta'in. Kanuman siin jedha. Islaaminaan kan keessiif faaya. Islaaminaan kan keessiif viizaadha. Islaaminaan kan keessiif jireenya. Islaamummaan kan keessiif qabeenya keessa guddaadha. Islaamummaan kan kee ruuhii keeti. Dhiira sirra jajjabduu, dhiira sirra babbareedduu meeqaatu islaamummaa kanaaf shahidee jira. Akka laaftuutti dhufee sin geenye. Akka laaftuutti ofirraa hin baasin. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.